Yaa, akkam jirtu? Bakka jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u. Kuni Mallasadha. Dureessaa Istiidiyoo irraa. Sagantaan keenya har'aa kitaaba torbanii, kitaaba jabaa guddaa tokko irratti xiyyeeffatee dhiyeessa jechuudha. Kitaabni torbee lammaffaa kun kitaabni maqaa isaa The Seven Habits of Highly Effective People kan jedhu kitaaba miileenaan 40 oliin gurgurame irratti xiyyeeffannoo goonee haasofna. Eenyutu barreessee bu'aan inni fuudhe maal kan jedhu viidiyoo kana dura irratti haasofne irratti jechuudha. Dhiyeessee jira. Amma garuu kallattiidhaan qabiyyeen kitaaba kanaa maalidha? Warreen milkaa'an, warreen baay'inaan milkaa'an maaltu adda isaan godhee warra kaan irraa milkaa'uu danda'u kan jedhu Steve Covey jechuudha. Maaltu warra kaan adda godhe? Maaliif kaan milkaa'anii? Maaliif warri kaan immoo milkaa'u? Oduma hojii hojjetanu, oduma tattaaffii godhanu, tokko tokko milkaa'aniiru, tokko tokko immoo milkoofne, tokko tokko immoo waan xiqqaa godhanii milkaa'aniiru. Ka'umsi isaa maalii kan jedhu irratti deebii kenna jechuudha. Kanaafuu kallattiidhaan garatti isin dabarsa. Amma sirra deebiin kitaabni maqaa kana The Seven Habits of Effective People, Highly Effective People jedheera. So, afaan Oromoodhaan murteewwan torba namoonni milkaa'an akka milkaa'an isaan godhe kan jedhudha. Kallattiin garuma qabiyyee isaatti darbaa jechuudha. Kunuun barreeffame kan jedhu kana dura bara 19 akka Awurooppaa kanatti bara 1989 barreeffame. Kanaafuu kitaabni kun baay'ee guddaadha. Afaan Oromoodhaan jijjiiramuu isaa hin beeku kan dura ibsee jira. Garuu afaanota baay'eedhaan illee jijjiiramee jira. So kanarratti irra deemu. So qabiyyeen kitaaba kanaa maali? Maaliif akkasitti fudhatama argate? Maaliif kan jedhu sanarratti xiyyeeffadha jechuudha. So as keessatti jalqabuudhaaf jechuudha. Waan nama kaa'e Stephen Covey jechuudha. Namni akka dhuunfaatti milkaa'ina mataasaa hin qaba. Akka dhuunfaatti hawaasa wajjin hin hojjeta. Hawaasa wajjin immoo haalli itti hojjetu hin jira jechuudha. Namni tokko hawaasa wajjin odoo hin hojjetin jalqaba garuu maal akka barbaadu, maal akka godhu ofiifuu of danda'u irra jira jedhee yaada jechuudha. Isa boodadha warra kaan wajjin hawaasa wajjin hojjechuu kan danda'u kan jedhee yaada. Kanaafuu namni tokko barteewwan yookaan aadaawwan inni godhu milkaa'ina isaa fi yookaan kufaatii isaatiif murteessaadha jedhee kaa'e jechuudha. Lammaffaa immoo namni tokko haala inni addunyaa ilaalu, haala naannoo isaa ilaalu, ilaalchi isaa murteessaadha jedha jechuudha. Isaan gochawwan yookaan immoo aadaawwan yookaan immoo barteewwan namni tokko godhu waan sadii of keessaa qabu jedha. Waan sadii. Tokko maal akka barbaadu? Maal akka barbaadu? Maal akka hawwu? Inni lammaffaa dandeettiidha. Dandeettii jechuun maal gochuu akkamitti godhama kan jedhu sana jechuudha. Akkamitti godhama kan jedhu sana. Inni biraa immoo sadaffaan jechuudha. Kalaqa kan jennu kanadha. Maaltu godhama? Maaltu godhama? Akkamitti godhama? Maal barbaada kan jedhu kuni kanatu aadaa, gocha yookaan immoo barteewwan namni jiruu isaa keessatti baratee jechuudha. Kennaa tandaroon baratee kanatu nama san yookaan hawaasa san jijjiiruu yookaan immoo milkeessuu danda'a jedhee warri kun maal akka ta'e ibsaa jechuudha. So waan torban jedhame kana immoo bakka sadiitti hiraa jechuudha. Tokko namni tokko akka dhuunfaa isaatti jechuudha. Akka dhuunfaa isaa eessa ga'u akka barbaadu, maal akka barbaadu, akkamitti akka godhuu barbaadu hubannoo dandeettii ofii qabaachuu jechuudha. Kanaafuu mul'ata isaa eessa akka ga'u barbaadu, mul'ata isaa immoo galmaan ga'uudhaaf maal dursuu akka qabu, maaltu immoo booddee hafuu qabu. Kanas immoo
warri kunis immoo warra kaan wajjin hojjechuudhaaf tan isa dandeessisu jechuudha. Kuni akka dhuunfaatti jechuudha akka namni tokko ka'umsa qaba jechuudha. Inni lammaffaa hawaasa wajjin yookaan immoo garteewwan adda addaa wajjin hojjechuudhaaf jiraachuudhaaf jechuudha tan isa barbaachisu tokkoffaa of danda'u isaadha jechuudha. Then isa booda nama kaan wajjin hoggaa hojjetu maal bu'aa fuudhaa warri kaan illee inni hojjetu irraa maal fuudhu win-win tan jedhamu kana jechuudha. Warra kaan wajjin hojjechuudhaafuu jechuudha fedhii qabaachuu warra kaaniifis illee wajjin jechuudha hojjechuudhaaf dandeettii fi fedhii qabaachuu irra jira jechuudha. Inni sadaffaan jechuudha warroon lamaan kana jechuudha warroon lamaan kana private tan jedhu public tan jennu kana haaromsaa deemuu irra jira jechuudha. Yeroon hin jijjiirama naannoon hin jijjiirama hawaasni hin jijjiirama akkasumas immoo fedhiin akkuma umurii akkuma barumsi akkuma haalli jijjiirameen jijjiirama kanaafuu namni tokko haaromsa jiraachuu irra jira jechuudha yeroodha. So warri torban amalli tan jennu kennaadhanii aadaawwan barteewwan tan jennu kun maalidha isaan tan jedhudha. Tokkoffaa afaan Ingiliffaan be proactive jechuun waan barbaadduun jira isa saniif immoo deebii yookaan immoo gochi tokko jiraachuu irra jira jechuudha. Sunni jalqabaadha jechuudha. Naannoo keenyatti namni waan daddaa jira jechuudha. Isa saniif garuu tan isaaf milkaa'u tan isaaf barbaadu saniif deebii wanni kennuun jira jechuudha. Wanni godhuun jira jechuudha. Isa jechuudha. Kunis itti gaafatamummaa fudhachuu jechuudha. Ani ofiif nan godhaa kan jedhu sanis itti gaafatamummaa fudhachuu jechuudha. Isaaf immoo wanni barbaachisu guuttachuu jechuudha. Inni lammaffaa maalan barbaade eessa ga'uun barbaadaa jedhee bakka ga'u san ilaaluu murteessuu irra jira jechuudha. Kanaafis tan barbaachisan karoora baafachuu irra jira jechuudha. Kun inni lammaffaadha jechuudha. Mul'anni koo maalidha? Maaliifan waan san gochuudhaaf deema kan jedhu san jechuudha. Inni lammaffaa bakka ga'uudhaaf deemu kana jechuudha. Karaa adda addaa deemuu danda'a. Yookaanis immoo wanni adda addaa xixiqqaa fi guddaan jiraachuu danda'a. Isaan keessaa garuu kamitu dursaa kan jedhudha jechuudha. Put first things first kan jedhu. Isa kanallee gara kitaabaatti mataa isaa jijjiireera jechuudha. Kitaabaan biraa barreeffameera waa'ee kanarratti jechuudha. Inni amma ammaatti sadeen ibse kun jechuudha. Namni tokko ofiif itti gaafatamummaa fudhatee ani kanan barbaadu kanadha jedhee tan murteessuun jechuudha. Akka dhuunfaatti ka'umsa ta'aaf jechuudha. Isa kana waggaa qabaate immoo nama lammaffaa sadaffaa wajjin immoo hojjechuu danda'a jechuudha. So inni namni hawaasa keessatti hin jiraata. Hawaasa keessa tokko jiraatu immoo tajaajila hin kennaa hin fudhata. So kanaafuu hariiroo hin qabaata jechuudha. So inni arfaffaan jechuudha. Inni arfaffaan asirratti jiru think win kan jedhu. Namoota hariiroo wajjin waggaa qabaattu wajjin hojjetta. Waggaa wajjin hojjettu wanni ati argattu hin jira. Wanni qaamni si wajjin argatu sun hin jira jechuudha. Kanaafuu isa keessatti waan sadii jira jechuudha. Tokko ani qofaan namni dhuunfaa sun qofa mo'achuu argachuu inni kaan immoo dhabuu milkaa'uu dhabuu jechuudha. Inni sadaffaan immoo ani yookaan namni dhuunfaa sun hariiroo san keessa jiru sun tokko waan hin barbaadu sanii milkaa'uu dhabuu haa ta'u malee gareen biraa immoo milkaa'uu jechuudha. Kanaafuu jechuudha warroonni milkaa'an xiyyeeffannoon isaanii ani qofatu argadha yeroo hin ta'e yookaan immoo ani nan dhaba jedhanii yeroo hin ta'e maal lamaan keenya yookaan immoo gareen wajjin hojjedhu hariiroo hojjedhu suni bu'aan lamaan keessanuu fuudhuu danda'u lamaan keenya fuudhuu danda'u maalidhaa jedhanii xiyyeeffannoo godhuu jechuudha. Kanaafuu tan namaas hin kabaju tan ofiis hin kabaju jechuudha. Tan namaas hin barbaachisu san hin kennu hin argatu jechuudha. Kana kuni arfaffaadha jechuudha. Hariiroo nama wajjin yookaan immoo garee tokko wajjin milkaa'uudhaaf wanni hojjetamu keessatti jechuudha. Inni bira hariiroo odoon seenin shanaffaan jechuudha. Hariiroo odoon seenin hubannoon barbaachisaadha jechuudha. Hubannoon sun maalan barbaada? Maaliifan barbaada? Gaaffii gaafatamuu irra jira, hubachuu irra jira. Gaafa hubate hubannaa sanii murteessee gaafa itti gale milkaa'aa jechuudha. Kanaafis warri milkiidhaan
yookaan immoo baay'inaan milkaa'an keessa kana qabu jechuudha. Inni kan biraa namoonni kophaa isaanii hin jiraatan hawaasa wajjin jiraatu kanaafuu hariiroo hin qabaatu nama wajjin hojjetu. Namoonni milkaa'an jechuudha kophaa isaanii miti jechuudha kan hojjetan yookaan kan jiraatan yookaan kan milkaa'uu barbaadan han isaanii fuudhu han namaan biraa wajjin hariiroo uumu isa booda lamaa walitti hoggaa dabalamu han lamaan isaanii tokko tokkoon hojjetan walitti hidhamee hin caalaa jechuudha. Sinarjii jedhama fiiziksii keessatti namoonni hin yaadattu. Inni kan biraa torbaffaan jechuudha. Haroo jechuudha. Haaromsuu jechuudha yeroo yeroodhaan kan jedhudha jechuudha. Kunis immoo hariiroonis haa ta'u akka dhuunfaattis haa ta'u haalli jijjiirama waan hunduu jijjiirama yookaan fedhiin koollee jijjiirama tan keessallee jijjiiramuu danda'a. Kanaafuu namni hariiroo isaa haaromsuu yaada isaa haaromsuu dandeettii isaa haaromsuu cimsuu irra jira jechuudha. Booda irratti dhufna jechuudha. Kuni waan torban san qaba jechuudha warri milkaa'an waan torban kanarratti milkaa'an ka'umsa godhanii hojii isaanii milkaa'an jechuudha. Alright. So waan duratti hoggaan ibsu jechuudha. Waan sadii jireenya irrayyuu tokko namni akka dhuunfaatti lammaffaa akka immoo hawaasatti yookaan immoo akka garee nama biraa wajjin hojjetutti sadaffaan immoo maal inni irraa waan kana lamaanuu walitti qabatee guddisuu haaromsuu tan jedhu irraa jechuudha. So isa sanidha jechuudha. Inni proactive tan jennu. Inni irratti deebi'a. Proactive isan hanga tokko sadiitti ibsame sun jechuudha. Hanga sadii ibsame kuni isa jalqabaadha jechuudha. Namni tokko ani mataa kootiif nan yaada nan godha jedhee yaadu jechuudha. Isaafis immoo gocha qabaachuu action tan jennu kana jechuudha. Inni lammaffaa warra kaan wajjin hojjechuudhaaf jechuudha. Ani nan danda'a nan godha jedhee yaadu public tan jedhu asirratti jechuudha. Warra kaan wajjin tiimiidhaan gareedhaan hojjechuudhaaf jechuudha. Inni sadaffaan immoo jechuudha. Gareedhaan hoggaa hojjennu ani wannan argadhu hin jira. Gareedhaan warri argatu hin jira. Kanaafuu lachuun keenya hin milkoofnaa kan jedhu wal qabatee hojjetaa jechuudha. Kanaafuu warri milkaa'an kanarratti hubannoo qabaatu jechuudha. Kanarratti milkaa'anii jechuudha. So inni torbaffaan kan jennu kuni sharp jechuun namni tokko ijoolleen baadiyyaa guddatan hin beektu. Namni tokko muka muruudhaaf hoggaa deemu jalqaba muka isaa yookaan qottoo isaa haaromseet deemaa jechuudha. Kanaafuu isa booda mukni sun hin muramaa jechuudha. Doomaan isaa qabatee hin deemu jechuudha. Akkasumas immoo namni karaa dheeraa deemu waan isa barbaachisu hundumaa konkolaataa oofatee konkolaataa sana kan barbaachisu hundumaa guddatee karaa kam akka deemu yaadan. Kanaafuu haaromsi jireenya akkasidha jechuudha. So waa'ee dhuunfaa kana already haasa'een jira jechuudha. Kanaafuu irra darba yeroo keenya qusachuudhaaf. Egaa nama kaan wajjin hojjechuudhaaf tokkoffaa maal akka barbaadu beekumsi barbaachisaadha. Hubannoo hin barbaachisaadhameera. Eessa akka ga'u barbaadu hin barbaachisaadha. Isa booda warra kaan wajjin immoo haasa'uudhaaf garee san uumuudhaan wajjin hojjechuudhaaf immoo anis warra kaan wajjin nan hojjedhaa kan jedhu sun jiraachuurra jira jechuudha. So kana keessatti jechuudha waan sadii jiraa jedha jechuudha nama tokko tan qunnamu. Tokko tan mataasaa namni tokko akka dhuunfaatti gochawwan, aadaawwan, barteewwan, amalasaa, hansaa to'achuu irra jira jechuudha. Beekuu irra jira jechuudha. Kun isa tokko rakkoodha jechuudha. Inni lammaffaa immoo jechuudha tan warra kaanii jechuudha. Warra kaan wajjin akkamittiin hojjedha? Isaan amalli isaanii, taateewwan isaanii, aadaan isaanii maalidha beekuu irra jira jechuudha. Inni biraa jechuudha. Ani yookaan namni sun to'achuu hin dandeenye waan jiru tokkodha jechuudha. Waan kanatti isa qunnamaa jechuudha. Kana hundumaafuu warri milkaa'inaan beekaman jechuudha. Kanaaf hundumaa deebii qopheeffatu jechuudha. Hankoo akkamitti ta'udha? Gocha koo akkamittan ta'udha? Akkamittan hojjedha? Kan warra kaanii wajjin akkamittan hojjechuudhaaf barbaada? Maal isaan barbaadu tan jedhu. Wanna kana alatti immoo to'achuu hin dandeenye immoo
akkamittan godheedhanii karoora baafatu jechuudha. Kana amma jechuudha sarkila ofii filatu. Kanaafuu warra kaan dhiibbaa irratti godhee amansiisee hojjechuudhaaf maal nu barbaachisan jedhu amaloota tan ofiis tan warra kaanis wajjin hojjechuun barbaachisaadha kan jedhudha jechuudha. So rakkoowwan sadeen akka rakkoon uumaman jechuudha. Hankoo akkamittan amala koo waan godhu akkamittan beekaa akkamittan to'adhaa akkamittan immoo qajeelfadhaa tan jedhu hin jira. Inni biraa tan warra kaanii hin jira. So kanaafuu kana hundumaafuu namni tokko deebii qopheeffataa jechuudha. Yookaan immoo action tan jennu kun hunda qopheeffataa jechuudha. Hankoo naannoo kootti kan barumsaa ta'u, kan hojii haa ta'u, kan daldalaa haa ta'u, wanni ani action yookaan immoo hojii fudhadhu hin jira jechuudha. Isaan saniif immoo filannoo nan qaba jechuudha. Tokko dhiisuudhaaf, tokko xiyyeeffannoo kennuudhaaf hin jira jechuudha. Kanaafuu jechuudha filannoo jira jechuudha. Filannoo sanitu murteessaa jechuudha. Filannoo san ni akkamitti ilaalla? Addunyaa sana akkamitti ilaalla? Gocha saniif akkamitti deebii deebisnaa kan jedhu baay'ee murteessaadha jechuudha. Haalli nuyi deebii kennu, haalli nuyi waan san to'achuudhaaf deemnu murteessaadha jechuudha. So kitaabni kun akkamitti murteessinaa kan jedhu saniif wannoo godhaa jechuudha. So kana keessatti yeroo keenya akkamitti to'annaa kan jedhu dhufaa jechuudha. So deebii jira inneerra yookaan immoo waan hojjetamu hin jira inneerra fakkeenyaaf ani daldalaa ta'uu barbaade yookaan immoo isa sanii fi akkamittan waan san hojjedhaa kan jedhuuf deebiin hin jiraataa jechuudha. So waan san namoonni milkaa'an sun jechuudha yeroo isaanii haala itti ta'an haala afurii jira jechuudha. Tokko inni jalqaba waan ariifataa ta'e waan ani barbaadu saniif illee barbaachisaa ta'e hoo jiraate kun yeroo rakkoo yeroo hatattamaa kan jedhu kan akkasitti hin kaawwatu jechuudha. Inni lammaffaa immoo ammaaf ariifataa miti. Garuu immoo bakka itti deemu bakka itti galmaan ga'uu barbaadu saniif immoo murteessaadha han jedhanii fudhatan akka lammaffaatti hin jira jechuudha. Inni sadaffaan jechuudha waan ariifataa ta'e garuu immoo waan ani barbaadu saniif galma ani barbaadu saniif mul'ata ani qabu saniif ammas barbaachisaa yookaan immoo ammas murteessaa tan hin taane jechuudha. Kuni fakkeenyaaf bilbila namaa bilbiluu ta'uu danda'a. Walgahii adda addaa gaggeessuu ta'uu danda'a. Garuu ammas baay'ee wantoota hin qabanne jechuudha. Inni arfaffaan jechuudha waan ariifataas hin taane waan immoo waan ani barbaadu saniif illee galma ani barbaadu saniif illee waanuma bu'aa hin buusne jechuu danda'a. Fakkeenyaaf bilbila irra taa'ee viidiyoo adda addaa laalaa ooluu yookaan immoo sa'aatii tokko yookaan daqiiqaa 20 fudhachuun kana keessaa ta'uu danda'a jechuudha. So kanaafuu namoonni milkaa'an kun garuu isaan baay'inaan xiyyeeffannoo tan kennan isa lammaffaa sana jechuudha. Isa har'a baay'ee barbaachisaadha kan jedhanii yaadan. Haa ta'u malee yeroo dheeraadhaaf yeroo galma isaanii ga'uudhaaf ariifataa kan taane yeroodhaan tan hojjetan irratti xiyyeeffatu jechuudha. Jiruun isaanii ariifannaadhaan hin guutamu jechuudha. Hin karoorfatu. Waan sanis immoo xiyyeeffannootti kennanii hin hojjetu jechuudha. Jaalatti waan isaaniif hin barbaachisne akkasumas ariifataa kan hin taane keessaa hin baasu jechuudha. Karoora isaanii keessaa hin baasu jechuudha. So kanaafuu haala kanaan yeroo isaanii hin to'atu jechuudha. Waan xixiqqoodhaan hin goyyooman jechuudha. Bilbila bilbiluu isaanii irra barbaachisu yeroo isaanii itti fudhatu hin dhiisu. Walgahii yoo dhiisu isaan barbaachisu hin dhiisu jechuudha. Kanaafuu xiyyeeffannoon isaanii garuu kamitu na baasaa kan jedhu sanarratti xiyyeeffannoo godhu jechuudha. Inni sunis immoo har'a kan ta'u miti boruuf isa boodaaf waggaa 2 waggaa 15 kan ta'u sanarratti xiyyeeffannoo godhanii hojjetu jedha jechuudha. Alright. Egaa namoonni akka dhuunfaatti waan barbaadan eessa akka ga'an erga murteessanii booda waan san gareedhaan hojjetama, hawaasa keessatti hojjetama. Kanaafuu akkamittan galmaan ga'aa kan jedhu sanidha jechuudha. Kan horii ibseen jira irra darba. Haa ta'u malee as keessatti jechuudha. As keessatti namni milkaa'aa ta'an kan xiyyeeffatan gareen
hawaasa keessatti hojjeta. Akkamitti isaanis mataa isaaniitti isaan wajjin hojjetan gareen haa ta'u hawaasni ta'u keessatti akkamitti lachuu keenyaa mo'ataa taana akkamitti irraa bu'aa arganna kan jedhu san irratti xiyyeeffannoon isaanii jechuudha. Ana qofatu milkaa'aa kan jedhu san keessaa qabanu yookaan immoo ani hoggaan kufu hoggaan ani dhabu kaan yaa milkaa'an kan jedhu sanis sammuu isaanii keessa hin jiru yookaan immoo karoora isaanii keessa hin jiru jechuudha. Isaanatti xiyyeeffannoon isaanii immoo jechuudha hankoo qofaa irra hojjechuurra hankoos dabalee kan warra kaaniin hojjedhee hariiroodhaan milkaa'ina koo hallamaan keenyaa kan dabaluu irratti xiyyeeffatu jechuudha. Kanas ibseen jira irra darba jechuudha. Inni torbaffaan jechuudha yeroo hundumaa haaromsi jiraachuurra jira jechuudha. Yaadni keenya haaromurra jira. Waan goonu haaromurra jira. Dandeettiidhaan ta'uu danda'a, qaaman ta'uu danda'a, karaa amantaa ta'uu danda'a, karaa qalbii ta'uu danda'a jechuudha. Kanaafuu waan afur kaa'a jechuudha as keessatti. Waan hanga jaatti ibsisan galmaan ga'a taateewwan aadaawwan namoonni milkaan godhan san keessa inni torbaffaan yeroo hundumaa of haaromsuu jechuudha. Waan afur kaa'a jechuudha. Inni tokko qaaman qophii ta'uu, gahaa ta'uu jechuudha. Kunis hirriba gahaa rafuu, nyaata gaarii nyaachuu, qaamaafis immoo akkasumatti waan barbaachisu waan biraa gochuudhaaf yeroo kennuudhaan of to'achuu jechuudha. Kuni qaaman jechuudha. Inni biraa qorqabbiidhaan jechuudha. Qorqabbiidhaan kuni waan hojjetamu san, waan karoorfame san hojiitti hiikuudhaaf sammuudhaan qophii ta'urra jira jechuudha. Kanaafuu waan barreeffamu hin barreeffama, waan immoo karoorarra oolu waan dubbifamu. Kanaafuu sammuu isaanii yeroo hundumaa hin barsiisu jechuudha. Hin qaroo jechuudha. Kuni kitaaba dubbisuudhaan ta'uu danda'a. Akkamitti waan tokko akka hojjetamu ta'uu danda'a. Kanaafuu yeroo hundumaa sammuu isaanii hin qaru, hin qopheessu jechuudha. Inni kun lammaffaadha jechuudha. Qorqalbii sammuu hamileedhaan dandeettiidhaan of gahumsu jechuudha. Kanarratti xiyyeeffatu godhu jechuudha. Inni sadaffaan jechuudha. Inni sadaffaan barbaachisaadha jedhanii yaade hawaasa keessatti jiran tajaajila hawaasummaa keessatti namootaaf hariiroo wajjin qaban cimsuu irratti namootaaf waan barbaachisu gahumsa barbaachisu waan hubachuu kan akkasii kana keessatti hirmaannaa qabaatu jechuudha. Kanaafuu kophaa isaanii hin jiraatan hawaasa isaanii keessa jiratti gahee isaanii hin ba'u jechuudha. Warra kaan wajjin xiyyeeffannoo hin kennu jechuudha. Inni biraa waaqa isaan itti amanan wajjin hariiroo isaanii yeroo hundumaa hin qabaatu jechuudha. Kanaafuu waaqa isaanii wajjin amantaa isaanii, safuu isaanii san wajjin irrattis hariiroo hin qabaatu jechuudha. Isa sanis hin cimsu jechuudha. Kanaafuu waan arfan kanatu murteessaadha jedhee Steven kaa'e jechuudha. Asirratti garuu tan hin caqafamne jechuudha. Gaalaa Pool tan jedhamu bara waggaa 14 dura qorannoo tokko godhee tureyyuu waan shanitu namni tokko hawaasa keessatti jiruu gaarii jiraachuudhaaf waan shaniif barbaachisaadha. Waan shanan san keessaa as keessatti hafee economic empowerment yookaan immoo namni tokko dinagdeedhaan of danda'u waan nyaatu waan dhuguuf isa barbaachisu of danda'u tan jedhu hanan biraa dabalataa jechuudha. Isaa alatti garuu wanni inni as keessatti caqase kun hundumtu Gaalaa Pool tan jedhamu keessatti bara waggaa 14 duratti tan barreessanitti ibsanii jiru. Yeroo biraa fuudheen dhufaa isaa jechuudha. Barbaachisaadha jechuudha. Duratti hoggaan ibsu ilaalchi baay'ee murteessaadha. Waan tokkoof deebii kenninu, haalli nu itti ibsinu, haalli nu react goonu murteessaadha tan jedhu kaa'amee tureyyuu anis kaasee hin jiraayyuu. Isa keessa akka fakkeenyatti kaasu hin jira kitaaba kana keessatti. Nama tokkotu ijoollee isaa qabateetoo konkolaataa keessa tan uummataa keessa galee jedha. Sabway tan jedhu konkolaataa ta'uu danda'a yookaanis immoo baabura tan jedhu kanas ta'uu danda'a jechuudha. Achi ijoollee kana qabatee hoggaa galu ijoolleen isaanii hin wacanii, hin iyyanii, hin utaalanii. Kanaafuu namoonni achi keessa jiran hin jeeqamanii. Kanaafuu namicha garagaranii itti aaranii itti dubbatanidha. Hoggaatti dubbatan maal jedhaa?
Namichi ijoollee kee to'adhu maaliif akkas nu jeeqxa jedhanii gaafataniidha. Namichi kunis ittaanee odoo hin deebisini lakki ijoolleen kun hospitaala yookaan immoo mana yaalaa dhufanii haati isaanii jalaa duutee jedhee deebiseefidha. Isa booda namoonni aaranii akkasitti gaddanii isa loluudhaaf kaan sun hunduttuu gara sammuu isaanii yaada isaanii jijjiiranii ijoollee sanitti gadduu dhiisanii ta'u hundaa'u gara kabajaatti gara isaaniif gadduutti jijjiirramee jedha. Egaa kan namni kun carraa lama qaba jechuudha. Tokko innis aaree jara sanitti deebisuu hundaa'uun aaree haadha manaasaa yookaan ijoollee isaa dhabe san irratti aaree deebii hin taane deebisuudhaan wal loluun gochuu danda'a iyyuu. Yookaanis immoo callisuu ta'uu danda'a. Yookaanis immoo namoonni haala san hubataniin haala salphaadhaan jecha lama sadiin qofa ibsuudhaanis immoo deebisee deebichuudha. So kanaafuu addunyaa kana keessatti namoonni milkaa'an adda isaan godhu jechuudha. Wanni isaan addunyaadhaaf ilaalcha qaban, haalli isaan deebii kennan, haalli isaan itti to'atan, haalli naannoo isaanii isaan wanna godhanii murteessadha jechuudha. Alright. Isaan bira akka fakkeenyatti jechuudha. Akka fakkeenyatti tan kaase jechuudha. Steven kitaaba isaa kana keessatti jechuudha. Namni tokko jiruu isaa keessatti waggaa karoorfatu akkamitti akka jiraatu maal akka gochuu barbaadu waggaa yaadu gaafa du'u namoonni waa'ee isaa maal akka jedhanii ofiif isaa jechuudha. Seenaa isaa nama barreeffatu taa'ee katabuurra jira akkasitti yaaduurra jira jechuudha. Kanaafis namoota afur file jechuudha. Namoonni maatii isaa waa'ee isaa gaafa inni du'e akkamitti akka isa yaadachuu barbaadan tokko isa fudhataa jechuudha. Inni lammaffaa namoonni isa wajjin guddatan nameen michuu jennu nama inni wajjin dabarse immoo isa akkamitti akka yaadatan ni karoor yaadaadha. Inni biraa immoo namoonni inni wajjin hariiroo hojii irratti haa ta'u hariiroo wajjin hojjechuu waan isaan gareedhaan hojjetan namoonni sunillee akkamitti akka isaa yaadatan yaadee too seenaa isaa barreessuurra jira jechuudha. Inni arfaffaan hawaasni bal'aan tan isa hin beekne. Akkasumatti tan hawaasa keessa deemu yookaan immoo biyyi keessa jiru akkamitti akka isa yaadatu yaadatee laareet gaafa nani du'e maatiin koo akkasitti akka na yaadatan warri wajjin guddadhe michuu tan jennu kun akkasitti akka na yaadatan warri wajjin hojjedhe warri wajjin daldala hojjedhe yookaan wajjin baradhe yookaan hojii keessatti wajjin hojjedhe akka akkasitti na yaadatan isaanatti uummanni bal'aan immoo akkasitti na yaadatan karoora isaa baafataa jechuudha. So kanaafuu namni tokko pirezidaantii ta'uu barbaade akkamittiin pirezidaantii akka ta'e yookaan immoo piraayim ministeera yookaan immoo muummee ministeera yookaan immoo CEO tan jennu kan ta'uu barbaade akkamitti namoonni sun na haa yaadatan jedhee yaade isa san taa'ee karoora san galmeessa akkamittiin bakka san ga'uu barbaade ofiif barreeffatee isa san hojiitti hiikaa jedha jechuudha. Kanaafuu karoora warri milkaa'e akkasitti ka'u jechuudha. Namoonni tan na yaadatan haala kanaadha bakka san ga'uudhaaf immoo haala kanaan godha jedhanii karoora isaanii barreeffatanii isa san hojiitti hiikuudhaaf immoo waan gochawwan yookaan immoo aadaawwan torba jenne kana keessatti hojiitti hiikuu jedhee ibsaa jechuudha. Inni biraa maal jedha? Abbaa tokkotu jira jedha. Abbaan kun mucaa qabaa jedha. Mucaa isaatti waameeti guyyaa tokko waameeti mee ilaalimee nama nu bukkee jiru kana mee ilaalimee nama kana maal akka naannoon isaa akka fakkaatu manni isaa duubni isaa maal akka fakkaatu ilaalimee mee atis tan keenya kana akkasitti godhii jedheet ergaa yookaan immoo ajaja kenneefi jedha. Ajaja kana keessatti garuu maalidha? Ajaja kana keessatti jechuudha waan si barbaachisu si fadheessa ati irraa jalqabitoo waan kana to'adhu hannama kana caala hannama nu bukkee jiru kana caala godhitoo to'adhu jedhee itti kennee deemee jedha. Isa booda torbee tokko booda dhufee laale itti aanee hin laale iddoon man isaa keessa tan duraan bareedaa sun hunduu badee jedha. Isa booda namichi mucaa sarraa fudhatee hanga namni sun mucaan kun hubatee too godhutti irraa fudhatee jedha. So as keessatti maal ibsuu barbaade? Warri milkaa'an jechuudha. Nama tokkotti ajaja qofa kennuu miti. Jalqaba wajjin ta'anii mari'atu. Erga mari'atanii booda hanqina nama sanii hin laalu, leenjii hin kennu, waan isa barbaachisu hundumaa hin dhiyeessuu fi isa booda namni sun gahumsa waggaa qabaatu hojii san itti kennu jechuudha. So kanaafuu namoonni milkaa'an
Kan haala kanaan deemuu jechuudha. Dandeettii isaanii, qabeenya isaanii, waan isaan barbaadan namoota kaanitti hoggaa kennan barsiisanii, leenjisanii, hubachiisanii akkasumas immoo namni sun fedhii isaatiin ta'anii murteessanii lachuu kan hojii fudhatus yookaan immoo hojii fudhatus kan kennus wajjin ta'anii karoorfatanii waliigalteedhaan godhuu jedha. Warri milkaa'an warri addunyaa kana keessatti baay'inaan hubannu warra akkasii kanadha jedha. Inni biraan akka fakkeenya fudhate waa'ee namoonni sammuu isaanii keessatti hawaasa isaanii keessatti hawaasa wajjin hariiroo qaban irratti ilaallatee akka baankii akka namni tokko qarshii baankii galchuutti ilaallaa jechuudha. So kana keessatti waan ja'atu jiraa jedha. Namoonni hawaasa keessatti hoggaa jiraatan gammachuun hin jiraata, gaddi hin jiraata, akkasumas immoo bu'aan yookaan immoo wanni godhan hin jira jechuudha. Wanni hirmaatan hin jira jechuudha. Wanni immoo iftoominaan jiraatan hin jira. Akkasumas immoo hawaasa san keessatti jechuudha. Wanni eegan yookaan immoo waadaa galan hin jira, eegan hin jira jechuudha. So kanaafuu kana keessatti wanni waadaan cabullee hin jira jechuudha. Wal loluun hin jira, wal araaramuun hin jira jechuudha. Kun hawaasa keessatti wanna jirudha jechuudha. So kanaafuu namoonni hariiroo qaban, namoonni milkaa'ina guddaa qaban, namoonni milkaa'ina guddaa qabanii kana keessatti haalli isaan ittiin hordofan, haalli isaan deebii kennan hawaasa keessatti addadhaa yookaan immoo jechuudha. Tokko waan ja'atu jira jedha. Hariiroo kana keessa hawaasa kana keessatti hariiroo waan ja'atu jira jedha. Tokko namoota kaan hubachuu hawaasa san keessatti gareewwan adda addaa kana keessatti namoonni sun maal barbaadu, namoota akkamiidha, yeroo gargaarsa barbaadan jira, yeroo isaan maal keessa jiru san namoota kaan hubachuu hin hubatu jechuudha. Hin xiinxaluu jechuudha. Inni lammaffaa namoonni wajjin hariiroo qaban yookaan immoo hawaasa san keessatti waanuma xixiqqoo taatullee deemanii hin hirmaatu jechuudha. Kun fakkeenyaaf cidha ta'uu danda'a, tanan biraa du'a ta'uu danda'a. Yookaanis immoo waanuma xixiqqaa farsoo wajjin dhuguu ta'uu danda'a. Kan akkasii kana hin hirmaatu jechuudha. Kunis maaliif hariiroo san cimsanii itti fufuudha jechuudha. Inni biraa hawaasa keessatti wanni waadaa galu hin jira jechuudha. Waadaa kan cabsanis hin jira jechuudha. So kanaafuu waadaa irratti xiyyeeffannoo hin kennu jechuudha. Isa alatti hawaasa keessatti namni haala adda addaan si hubachuu danda'a. Kanaafuu isa saniifis immoo fuuldurumatti jechuudha. Waan jiru haala isaan hubatanii hin ibsu jechuudha. Isa alattis jechuudha. Namarra akkuma waan eegan hundaa jechuudha. Eenyummaa isaanii, amala isaanii, safuu isaanii ani abaluudha kan jedhu san kan agarsiisu irrattis immoo xiyyeeffannoo godhanii kabaja ofiifis hin kennu jechuudha. Nama kaaniif akka kennan kabaja ofiifis hin kennu jechuudha. Inni ja'affaan as keessatti wanni amma shanan ibse kana irratti dabalata jechuudha. Gaafa rakkoo, gaafa balleessan illee jechuudha. Dhiifama hin gaafatu jechuudha. So kanaafuu kunee jechuudha warri milkaa'inaan beekaman kun jechuudha. Waan kana hawaasa isaanii keessatti jiru kabajaan hin gaggeessu jechuudha. Kabajaan hin fudhatu, hin to'atu. Isa saniifis immoo xiyyeeffannoo hin kennu jechuudha. So waan jaan ibsisan keessaa jechu tokko nama kaan hubachuu. Hawaasa keessatti yookaan immoo hariiroo san keessatti jiru waanuma xixiqqoollee ta'u wanni hawaasni sun ilaalu guddinatti ilaalu namicha sanillee xiqqaa haa ta'u malee hiisaa akkasii kanallee hin hordofu hin deemu jechuudha. Irratti hirmaatu jechuudha. Inni sadaffaan waadaa hawaasa keessatti yookaan immoo namoota kaan wajjin galaniifis isa san irrattis xiyyeeffannoo hin kennu jechuudha. Inni biraa arfaffaan jechuudha. Arfaffaan waanni tokko isaan hawaasa keessatti haa ta'u hariiroo isaan uumassan keessatti wanni hubannoo dhabe tokko jiraatu hubannoo uumuudhaaf waan isaan namarraa eeganis waan ofirraa eeganis hin ibsatu jechuudha. Fuuldurumatti dhoksaa malee. Inni shanaffaan ofii kabajuu jechuudha. Integriitii jennu kana eenyummaa isaanii hin kabajuu jechuudha. Ta'urra kaanis akkuma kabatan isaanis eenyummaa isaanii saniif guddaa kennanii too ani abaluudha. Kana nan beekamata jedhu san xiyyeeffannoo kennanii too hin kabajuu jechuudha. Inni ja'affaan
gaafa rakkoo gaafa balleessanis akkasumatti dhiifama hin gaafatu jechuudha. So warri kuni naannoo isaanii haala kanaan hin to'atu jechuudha. Inni waan hundumaa amma ibse kana keessaa jechuudha. Waan hundumaa ibse kana keessaa jechuudha. Tokko gochi yookaan immoo taateen kan jennu kuni aadaa kan jennu kuni jechuudha. Waan hunda barteewwan jennu kun waan hunda akka caalan ibsaa jechuudha. Waa tokko odoo ittiin galin hubachuun barbaachisaa akka ta'e ibsa. Sunis immoo odoon hubatin rakkoon waliigalteen wal loluun akka hin dhufneef jechuudha. Waan barbaadus waan kaan irraa barbaadus hubannoon hin barbaachisaadha. Isa alatti warra kaan wajjin hariiroo odoon uumin yookaan immoo warra kaan hojii odoon uumin ofuu waan barbaadu san beekuun barbaachisaadha. Isa alattis immoo yeroo yeroodhaan of haaromsuun isa waan arfan ibse sana jechuudha. Hanqaamaa, qorqalbii, hawaasummaa akkasumas immoo waaqa wajjin hariiroo qabnu san irratti kana addummaadha ibsee. So kanaafuu maalidha nuyi akka namumaatti akka waan kanarraa baruu dandeenyu kan jedhu tokkoffaa waan nuyi barbaadnu beekuu nurra jiraachuudha. Isa sanuu hin beekne eessa akka deemnu bakkam akka geenyu waggaa 10 waggaa 5 waggaa 20 eessa akka geenyu waan barbaanne hin beekne kufaatii dhufaa jechuudha. Inni lammaffaa mul'anni keenya maalidha? Galmi keenya maalidha kan jedhu san beekuun nu barbaachisa. Inni sadaffaan jechuudha yeroo keenya maal akka hojjennu waan galma keenya san ga'uudhaaf barbaannu san ibsine san maal hojjennaa kamitu dursa kennamaa fi isaan sanillee yeroo sanillee akkamitti to'annaa han jedhu san irratti xiyyeeffannoo godha. Isa alattis immoo warra kaan wajjin hojjechuudhaaf jechuudha win-win kan jedhu kun anis warra kaanis yookaan immoo hawaasa akkamitti irraa bu'aa argata anillee akkamittan bu'aa argata anis akka mo'amne yookaan akka hin kufne warra kaanis akka hin kufne lachuu keenya jedhee hin xiyyeeffannoo kennaa jechuudha. Isa alatti yeroo yeroodhaan jechuudha of haaromsuun waan arfan sana jechuudha tan qaamaa tan qorqalbii tan hawaasummaa akkasumas immoo tan waaqa wajjin qabnu san irratti kuni baay'ee murteessaadha jechuudha. So kitaabni kun bakka kamitti hojiirra oolaa kan jedhu san ilaaluun barbaachisaadha. Kitaabni kun hooggansa irratti warra biyya bulchan warra maatisaa bulchan akkasumas immoo naannoo isaanii bulchan hampaanii isaanii bulchan yookaan immoo dhaaba isaanii bulchan murteessaadha jechuudha. Hooggana irratti. Inni lammaffaa barumsadha jechuudha. Kuni barumsa idilee ta'uu danda'a, hammaatii ta'uu danda'a, kan hawaasaa ta'uu danda'a. Isarratti murteessaadha jechuudha. Isa alatti sadaffaan jechuudha. Qaama sadaffaa waan binnu, waan gurguru, waan hojjennu keessatti nama kaan wajjin walii galuudhaaf waa tokko walii galtee uumuudhaaf murteessaadha jechuudha daldala keessattis haa ta'u. Inni arfaffaan jechuudha ofiifuu of guddisuudhaaf of jabeessuudhaaf murteessaadha jechuudha. Maal barbaannaa isa geenyaa kan jedhu san jechuudha yeroo keenya akkamitti to'annaa kan jedhu san jechuudha. Isa alatti jechuudha tiim yookaan immoo garee wajjin hojjennu hawaasa ta'uu danda'a namoota murtaa'e wajjin ta'uu danda'a. Isa sanarratti jechuudha amanummaa isa integriitii jennee inni sun jechuudha ani eenyudha kan jedhu san tanaan itti beekamu tanaan ofiif kabaju ofiifis kabajee warra kaaniifis kabajuu danda'uun barbaachisaadha jechuudha. Isa waan ja'a ibse sana jechuudha. Isa akka baankii emotional bank kan jedhu san keessatti ibsan jechuudha. Isa alatti bakki kun jechuudha namoota rakkatan namoota beekumsa hin qabne yookaan immoo gargaarsa barbaadan gorsuudhaaf qajeelchuudhaaf generation yookaan immoo dhaloota darbuuf illee waan dabarsinu irratti ni barbaachisaa jechuudha. Kuni dandeettii kalaqa kan jennu kan irratti jechuudha murteessaadha jechuudha. Dhumarratti namichi kun maal jedha? I think kuni kitaaba isaa irratti isa jalqabaa barreeffame irratti fuula 161 natti fakkaata. Maal jedha? Namni waan hawwaan baay'eedha jedha. Karoora yookaan immoo xiyyeeffannoo tan kenninu waan nuyi hawwinu san odoon ta'e waan nuyi galma ga'uudhaaf barbaannu san irratti han barbaachisaa ta'e tan dursa ta'e kamidha jenneetoo adda baafannee gara hojiitti hiikuudha jedha jechuudha. Kuni kitaaba
kanarratti jechuudha mataa isaa tan danda'e kitaaba barreesseera jechuudha. First come first tan jedhu jechuudha. So I think kanarratti irra deebi'uun barbaadu dhumarratti jechuudha. Viidiyoon kun dheerateera jedhee yaada. Fuulduratti gabaabsuudhaaf yaada. Viidiyoon kun nama biraa akka gahu share gochuudhaan copy link gochuudhaan nu gargaara. Eessarratti argamna? TikTok, Facebook, Telegram channel, akkasumas YouTube irratti nu argattu. Dureessaa Studio tan jedhuudhaan jechuudha. Kanaafuu nu hordofa. Yaada keessanis nu kenna.